namoonni fayyaa qabdan namoonni keessuma biyya namaa golee namaa keessa jiraatan namoonni obboleettii qabdan viidiyoo kana bira akka darbine adaraa keessanii sagalee waliif haa taanu mucayyoo kana warri xiyyaatanii kan beektan jiraatan illee iddoo ishiin jirtu lakkoofsa ishii naannoo ishiin jirtu lakkoofsa manaa lookeeshinii mul'isa warri xiyyaatanii beektan adaraa keessanii nuuf qooda jechaadha maaliif ofii keenya wanta sana gochuu hin dandeenyu yoo ta'e warra wanta sana gochuu danda'a warra furmaata kennuu danda'anitti imnaaf jechaadha biiroon ijoollee keenya Oma gara-garanii ilaalan birriitti gurguratu malee isaan birrii bira hin darbani dallaalan biyya keenyattis birrii nyaachuu malee dhala namaatiif takkitti dhimma isaanii hin qabu jechaadha har'a dhalli namaa hanga saree hin geessu jechaadha sareen biyya namaa kana keessatti dhufteetti isaan maddii soofarra teesse jechaadha dhalli namaa garuu nama biratti kabaja dhabeera jechaadha waaqayyo uumaa biratti garuu dhala namaa caala kan kabaja qabu hin jiru jechaadha wanti hundumtiyyuu dhala namaatii gadi jechaadha garuu nu walii keenya biratti amala bineensummaa walitti agarsiisaa jirra jechaadha nama ta'ee kan jiru hadii gurraacha otoo gargar hin baasin jechaadha dhala namaatiif kabajuutu mala jechaadha dhalli namaa sammuutti yaadu ittiin tarkaanfatee kan deemuu danda'u miila gurra ija qaba jechaadha garuu isa kana dhiibne namummaa keessaa baane amala bineensummaa jechaadha walitti agarsiisaa kan jirru kanaaf obboloota kiyoo adaraa keessan obboleetti obboleessa kan qabudha sagalee waliif haa taanu adaraa mucayyoo kana haa gargaarru siniin jedha warra sagalee qaba warra nama sana achi keessa baasuu danda'an biraan ga'aadha dallaalota biyya keenya adaraa uumaa keessan sodaadhatu galgala keessan lubbuu keessaniif jedhaatu jechaadha nama tokko gaafa biyya keessa baasuudhaaf kaatanii hojii iddoo seeraa nama sana immoo gaafa rakkate iddoo sana itti jijjiiruu yookaas immoo rakkina isaatiif furmaata gochuu hin dandeessa yoo ta'e birrii arraatan ilaaltanii jireenya keessan boruu lubbuu keessan galgala keessan jireenya bara baraa hin dhumne gubaa sana keessatti ofiin galchinaa adaraa keessan namni kamiyyuu ta'ee jechaadha amantii kamii haa hordofu jechaadha rabbi biratti wanta godhe hunduma isaayyuu itti gaafatama guyyaa tokko jechaadha gaariis haa ta'u hamaas haa ta'u wanta dalage waaqayyo akka namaa miti waan ta'eef rabbi bira nama wal caalchisuun hin jiru waan ta'eef namni kamiyyuu amantii barbaade yoo hordofe wanta godhe tokko guyyaa tokko itti gaafatama waan ta'eef har'a keessan nyaattanii buluu har'a keessan uffattanii dhugdanii akka barbaadanitti jiraachuu otoo hin taane dhaabadhaa ta'u sammuu qabdu akka namaatti yaaddu namummaa sirrirra jira yoo ta'e obboleettii keessan obboleessa keessanii dabarsitanii biyya namaatti birriitti gurgurattanii irrakkisina imimmaan ijoollee rakkatanii biyyarraa ba'anii haadhaaf abbaa isaanii dhiisanii afaan hin beekne keessa dhaqanii himimmaa isaanii dhangalaasanii rakkina isaanii keessatti furmaata dhaban kana isin dhiis waaqarratti ibidda ta'ee bara baraas hin guba kanaaf iyyuu warri biiroo keessa hojjettanis hojii keessanii kana namarraa fudhattan miti jechaadha imaana rabbi arikaa sinitti kenname iddoo kana kan namaaf siniif kenne rabbidha malee nama miti tarii isin nama sinitti fakkaachuu danda'a garuu wanta hojjanne hunduma isaayyuu akka nuti ittiin wal gargaarru akka nuti ittiin rakkina keessaa wal baafnu akka nuti ittiin wal tajaajiluuf kan nutti kenne rabbiin qofadha jechaadha kanaaf iddoo arra jirtan kana ilaaltanii ijoollota biyya namaa keessa jira warra akka koo warra hojjijjiiruuf warra ba'aa meeqa baatanii warra rakkina meeqa baatanii eebochuu beela'uu baatanii mana namaa keessatti dararamaa jira fayyaa isaanii dhabanii gaafa fayyaa isaanii dhaban immoo yaallamuudhaaf jechaadha yaallamuudhaaf yaala kan dhaban odoo dhukkubsatanii jecha dhiiga tufaatii kan hojjetan gola namaa keessatti dubbadhaa sinirraa barbaadama dhiigni ijoollee kana imimmaan ijoollee kana gubaan ijoollee kana kanaaf iyyuu adaraa keessan ilaa waaqarratti isinitti kenneera imaanaa kana ijoollee kanaaf dubbadhaa warra rakkachaa jiraniif furmaata laadhaa achirraa gadi isin darbachuu danda'a waaqayyo wanta isin irratti boontan kana kanaaf iyyuu hojii keessan kana akka waan waaqayyo harkaa fuutanitti hojjedhaa isiniin jedha obboloota koo mucayyoo kanaaf immoo sagalee haa ta'an. Narran dabarfitina adraa warri ija of keessaa qabdanuu adraa sheer kooppilengi duyitinaa godhaa hospitaaleen nageessuu idee geessitee biirootti sina deebisuu idee qaalittiin kunoo lafa ji'a tokkoon akka kanatti jira. Walumaan ilaalletti deebinachaa dhugaa waan hin dubbadhu jechatu afaan keessaa na badee jechaadha sammuun koollee akka ta'e na ta'e jechaadha mucayyoo kana ilaalee fayyaan harka rabbii jira waaqayyo
nagaan biyya namaa akkuma biyyaa nu baasetti nagaan gara biyya keenyatti otoo qaamni keenya hin irratin otoo sammuun keenya hin irratin waaqayyo nagaadhaan gara biyya keenyatti nu haa galchu. Mucayyoo kanaaf sagalee akka taataniif viidiyoo kana hojjechaa jira jechaadha. Obboloota koo sagalee waliif haa taanu. Ijoolleen baay'een jechaadha biyya namaa keessatti baay'ee rakkachaa jiru, baay'ee dhiphachaa jiru. Baay'ee isaanii dhukkubsatanii kan sagalee hin qabnetu jira. Baay'ee isaanii dhukkubsatanii kan mana yaalaa hin deemamnetu jiru. Baay'ee isaanii dhukkubsatanii kan nama quba isaanii hin qabne kan bilbila kanaan illee bakka itti ba'anii himachuu hin dandeenyu. Harka haadha hormaatiin jechaadha kan isaanii gadi qabamanii ciqilee hormaa jala jiru jechaadha. Warra akkana kanaaf adaraa sagalee waliif haa taanu. Nuti sagalee yoo waliif taane malee namuu maal keessa akka jiru maal akka taane namuu garagareen ulaalu namuu nun beeku jechaadha. Obboloota koo walumaan ilaalleetti deebina jechaadha. Dhugaa waan hin dubbadhu jechatu afaan keessaa na bade jechaadha. Sammuun koollee akka ta'e na ta'e jechaadha. Mucayyoo kana ilaalee fayyaan harka rabbii jira. Waaqayyo nagaan biyya namaa akkuma biyyaa nu baasetti nagaan gara biyya keenyatti otoo qaamni keenya hin irratin otoo sammuun keenya hin irratin waaqayyo nagaadhaan gara biyya keenyatti nu haa galchu. Mucayyoo kanaaf sagalee akka taataniif viidiyoo kana hojjechaa jira jechaadha. Obboloota koo sagalee waliif haa taanu. Ijoolleen baay'een jechaadha biyya namaa keessatti baay'ee rakkachaa jiru, baay'ee dhiphachaa jiru. Baay'ee isaanii dhukkubsatanii kan sagalee hin qabnetu jira. Baay'ee isaanii dhukkubsatanii kan mana yaalaa hin deemamnetu jiru. Baay'ee isaanii dhukkubsatanii kan nama quba isaanii hin qabne kan bilbila kanaan illee bakka itti ba'anii himachuu hin dandeenyu. Harka haadha hormaatiin jechaadha kan isaanii gadi qabamanii ciqilee hormaa jala jiru jechaadha. Warra akkana kanaaf adaraa sagalee waliif haa taanu. Nuti sagalee yoo waliif taane malee namuu maal keessa akka jiru maal akka taane namuu garagareen ulaalu namuu nun beeku jechaadha. Obboloota koo adaraa keessan sagalee waliif haa taanu. Lafa jirutti rabbii waliif haa kadhannu. Dhugaa wannan jedhu afaan keessaa na bade. Hamma ta'es immoo jechaadha. Hamma ta'es otoo dhukkubni tokko nurra hin ga'ini otoo hin dhukkubsatin garuu wanti tokko homtuu nutti hin dhaga'amu jechaadha. Yeroo sanatti hojjechuu lola isaanii jalaa ba'uu, cigiccigii isaanii jalaa ba'uu, kaayyoo keenya qofa ilaaluudhaaf yeroo boqonnaa arganne ittis haa ta'u yeroo hundumayyuu hojiitti dabarsu, nyaata keenya dagachuu, bishaan keenya dagachuu, wantoota bakka nu barbaachisanii hin daganna jechaadha. Obboloota koo hamma nuti fayyaa qabnutti malee hamma nuti baanee hojjannee nagaadhaan galuu dandeenyutti malee namoonni hin jaalatu. Jarri kun immoo hojii keenya qofa kan isaan jaalatan malee maalummaa keenya miti jechaadha. Isa kana beekne biyyaa baane jechaadha. Kanaaf iyyuu adaraa keessanii bakka wanta sin barbaachisu jechaadha. Qorraafis wanta sin barbaachisu yeroo ho'aattis haa ta'u, uffata keessanis haa ta'u, qibaatii keessanis haa ta'u, wanta qoonqoo keessattis ta'u namoonni mana keessatti jechaadha nyaata illee argachuu kan hin dandeenye yoo jiraatan jechaadha. Haalli isinii mijatee bitachuu hin dandeessu yoo taatan har'a yoo jiraattan boru jiraattu. Obboloota kun nama har'a facaafatetu boru galfachuu danda'a jechaadha. Nama har'a jiraatetu borullee jiraachuu danda'a jechaadha. Nama har'a karoorfatetu borullee jiraachuu danda'a jechaadha. Kanaaf ofii keessanitti adaraa keessan ofii keessanitti hir'istanii wanta borutti miidhaa isinirraan ga'u tokkoof akka saaxilamne adaraa. Obboloota koo har'a jechaadha yoo dhukkubsannee gara maatii keenyaa galle gara firoota keenyaa yoo galle namuu garagaree nu ilaalu jechaadha. Akka kusiitti nu ilaalu jechaadha. Akka sareetti nu ilaalu jechaadha. Biyya namaa keessatti bakka yeroo jirru ofii keenya kaan keessan obboleessa keessan barsiisuu dandeessu, kaan haadhaaf abbaa keessaniif waan isaan barbaachisu tokko guutuu fi dandeessu jechaadha. Maal jedha mammaaksa Oromoo tokko rakkataa haatiyyuu hin jaalattu jedha. Kanaaf of eeggadhaadha rabbiin gaditti. Rabbiin immoo inni manaa nu baase, inni manaa sin baase nagaadhaan gara biyya keessanitti gara biyya keenyatti nu haa galchu sinin jedha. Obboloota koo warra akkana kanas warri dhageettii gurguddaa qabdan jechaadha. Warri itti dhiyaattanii gargaarus dandeessanii adaraa keessan gargaara. Tokkoof immoo dhaamsinan asirratti qabu namoonni jechaadha fooloo keessan gurguddifachuudhaaf jettanii jechaadha karaa tiiktooktiinis haa ta'u karaa wanyuutiinis haa ta'u jechaadha karaa
yuutuubiitiin isaa ta'u feesbuukidhaan isaa ta'u nama sanatti dhiyaattanii jechaadha. Nama sanatti dhiyaattanii viidiyoo qofa gadi lakkistanii otoo namni sun eessa akka jiraatu lakkoofsa manaa akkasuma immoo bilbila lookeeshinii wanta ittiin argatan nama sana bira geessanii otoo jirtanii haala isaan ittiin argamanii gargaaramuu danda'an otoo hin mijeessin callistanii jechaadha. Laayikii fi fooloo wantoota bakka dhageettii tokko argachuudhaaf jettanii obboleeyyan keessan jechaadha ittiin hobbeeksuudhaaf akkas gootan adaraa keessan borutti wanta isinirra ga'u hin beektan waan ta'eef namoota akkasii argitanii yeroo viidiyoo waraabdanii iddoo isaan itti argaman lookeeshinii isaanii bilbila lakkoofsa bilbila isaanii yookas immoo yoo isin danda'amillee kan madaami isaanii kan naannoo jirtu sanaa jiraatan sanaa jechaadha. Namni kun wanta tokko yoo ta'e kan nuti ittiin argachuu dandeenyu biyya tokko keessatti naannoo inni jiraatu lookeeshinii manaatii fi lakkoofsa bilbilaatiin jechaadha. Maqaa nama sanaa guutuu wajjin yoo gadi nu lakkifame akka sanatti wal barbaaduu dandeenya malee callistanii viidiyoo waraabdanii eenyummaa isaa gaafa isin gaafatanillee cal nama jalaa jettu jechaadha. Namoonni tokko adaraa wanta guutuu ta'e foormeeshinii guutuu ta'e tokko wajjin gaafa viidiyoo waraabdanii itti dhiyaadhatoo dhimma akka obboleettii keessanitti akka ofii keessanitti ana otoo ta'e maaltu otoo narra ga'e maalan ta'a akkam ta'uun qaba obboleettiin keessan obboleessi keessan haa gargaaramuu yoo barbaaddanii itti dhiyaadhatoo akkaataa namni sun ittiin argamuu danda'u ittiin gargaaramuu danda'u achi keessa bahuu danda'u ofiidhaan dandeessa yoo ta'e iyyuu namoota biraatii dabarsaa isiniin jedha obboloota kooyi. Kanaafi adaraa isiniin jedha waaqayyo immoo isin haa eebbisu viidiyoo biraatiin deebinee hamma wal arginutti nagaannaa turaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaalattan laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan obboloota keessan qaqqabsiisatoo mucayyoo kanaafi adaraa sagalee ta'a isiniin jechuun nan barbaada. Warri immoo maatii keenya taatanii hin jirre subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa warri kaan immoo turtiin keessan nafaana haa ta'u nagaan.